Piraayisiin erga dhufee bakka kana ga'e garuu maal godhe? Asirratti swing low ulee uume kana jidduu fi gara olitti immoo dhufee fakkeenyaaf bakka kanatti swing high uume kana booda maal godhe? Piraayisiin dhufeetuma asuma jidduu naanna'ee jechuudha. Kanaaf tirendii mul'atu tokko waan hin agarsiisiniif jecha bakka kanaatiin reenji maarket yookaan immoo konsolidation yookaan immoo accumulation illee jennee lafa kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Maarket structure jechuun caasaa magaalaa jechuudha. Caasaan maarketii sanii maal fakkaata kan jedhudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma piraayisiin asii ka'ee bifa kanaan yoo ka deemaa jiraatu taate asitti swingii haayii uume kana bireek godhee swingii haayii bakka kanatti uume maas dhufee bireek godhee swingii haayii bakka kanatti uume kana irra deebi'ee yoo ka bireek godhu taateef maarket structure akka kanaatiin maal jechuu dandeenya? App trend yookaan immoo bullish jechuu dandeenya jechuudha. Yommuu fakkeenyaaf piraayisiin haala kanaan structure akka kanaa akka qabaatu ta'ee fi asirratti low uume kana bireek godhee lower low uume ammas low kana bireek godhuun lower low bira uume low kana bireek godhuun lower low bira kana yoo uumu taate maarketii akkasitti maal jechuu dandeenya? Down trend yookaan immoo bearish structure jechuu dandeenya jechuudha. Yeroo takka takka immoo piraayisiin haala kanaatiin sideways uumuu danda'a jechuudha. Osoo trendii takka illee agarsiisin osoo trendii up trendiitis trendii down trendiitis osoo agarsiisin structure akka kanaatiin yoo deemu ta'e structure kana maal jechuu dandeenyaani sideways yookaan immoo accumulation yookaan immoo range market jennee lafa kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf piraayisiin maal godhe asitti swing high uumeeti swing high kana bireek godhee swing high bira uume ammas swing high kana bireek godhee bifa kanaatiin asiin irraan olee kana deemaa jira. Piraayisii akka kanaatiin maal jechuu dandeenyaani up trend jennaa jechuudha. Up trendiin immoo maqaan isaa biraa maali? Bullish jechuu ni dandeenya jechuudha. Bullish jechuu ni dandeenya jechuudha. Bullish trend jennee lafa kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Piraayisiin immoo asii dhufee maal godhe? Bakka kanatti swing haayilee garaagaraa ni uume. Arfanuu swing haayidha. Jila kanatti illee akkuma kanatti immas swing low uume. Garuu leeveliin isaanii bakkuma wal fakkaataa akkasii jira jechuudha. Asuma keessa olii gadi konsolideet godhee malee keessaa hin baane piraayisii kanaatiin immoo maal jennaani reenjing maarket jennaa jechuudha. San booda immoo piraayisiin dhufee maal godhe? Swing low bakka jiru kana bireek godhee asii dhufee swing low kana bireek godhee swing low bakka kana jiru kana bireek godhee lower low lower high lower low lower high jee bifa kanaatiin oofee jechuudha. Kanaafuu structure kana kanaatiin immoo maal jennaani down trend yookaan immoo bearish structure jenneeni lafa kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf market structure kun immoo yeroo time frame garaagaraatiin ilaallu maal fakkaataa hajoo yoo ilaallu taateef fakkeenyaaf halluun akka kanatti asii biluutiin jiru kun daily time frame dha. Halluun asiitiin immoo akka karaa giriiniitiin jiru kun immoo 4 hour time frame yoo ta'ee fi halluun magariisni kun yoo 1 hour time frame akka ta'u ta'eef piraayisiin asirratti maal fakkaata? Fakkeenyaaf asirra yoo ilaaltaniif daily candle irratti kallattumaan bullish marketii miti jechuudha. Osoo structure tokko illee uumuun kallattumaan straight bullish marketii uume jechuudha. Deeluma candle kana fuunee yoo structure 4 houriitiin kalaalu taate structure akka kanaa kana nu uume jechuudha. Asitti agartanii fakkeenyaaf daily candle irratti straight maka deema kanatu 4 hour candle yoo ilaalle immoo pullback kanaa kana jechuudha. Hojii duubuu ona qabaa jechuudha fakkeenyaaf asitti duraan daily candle irratti straight deeme kun 4 hour candle irratti structure akka kanaatiin nu agarsiisee jechuudha. Structure wal fakkaataa kana immoo 1 hour time frame irra yoo ilaallu taate immoo asitti break of structure jeeti maal godhe bakka kana yoo ilaaltan taateef asitti gara gadiitti structure biraa fidee jechuudha. Structure biraa fidee jechuun maal agarsiisa kun asitti trendiin duraan bullish trendii ture akka structure 1 hour kanatti bearish trendii ta'e jechuudha jechuudha. Garuu immoo overall trendii yoo ilaallu taate 4 hour irrattis 1 day irrattis bullish ture jechuudha. Garuu yeroodhaaf jechuudha. Yeroodhaaf structure 1 hour kana yoo ilaallu taate gara bearish candleetti gara bearish structureetti jijjiiramaa jiru. Naannoo kana dhufnee asitti seel akka jennu taate magaalaa keessaatti carraan nuti bu'u keenya bal'ata jechuudha. Kanaaf yeroo hunda tireedii yeroo fudhannu higher time frame structure fi medium time frame structure fi lower time frame structurein market structure isaanii wal fakkaataa ta'uu isaa mirkaneessuu danda'u qabna jechuudha. Maaliif piraayisiin daily irratti up trendii ta'ee 4 hour irratti dhufee down trendii ta'ee
waanaa irratti dhufee fora aptireenii yoo ta'u ta'e istiraakcharii wal keessa makamaa kana nu uuma taanaan riskii guddaa waan qabuuf jalqaba irratti piraayisiin higher time frame irrattis lower time frame irrattis medium time frame irrattis istiraakcharii wal fakkaataa qabaachuusaa mirkaneeffachuu danda'utu nurra jiraata kan jedhu ilaaluudha jechuudha asitti. Fakkeenyaaf asitti yoo ilaalu taate piraayisiin bakka kanatti swing low kana gara gadii bireek ni godhee asitti illee swing low bira bireek godhee asitti illee bireek godhee irraan gadi deemaa jira jechuudha. Kanaaf maarketii kanaan bearish market yookaan immoo down trend jechuu dandeenya jechuudha. Piraayisiin erga dhufee bakka kana ga'e garuu maal godhe? Asirratti swing low ulee uume kana jidduu fi gara olitti immoo dhufee fakkeenyaaf bakka kanatti swing high uume kana booda maal godhe? Piraayisiin dhufeetuma asuma jidduu naanna'ee jechuudha. Kanaaf tirendii mul'atu tokko waan agarsiisaniif jecha bakka kanaatiin reenji maarket yookaan immoo konsolidation yookaan immoo accumulation illee jennee lafa kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Garuu kana booda piraayisichi maal godhee? Kaandilee kanarratti maal godhe? Utaaleeti piraayisii kana jidduudha ba'e jechuudha. Reenjii kana jidduudha utaalee waan ba'eef kana booda asitti haayiroota jiran kana hunda caccabsaa waan gara olitti deemeef piraayisii kanaan up trend yookaan immoo bullish market nuuf uumee jira jennee bifa kanaatiin lafa keenya ilaalu.